Hayya shamaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu har'aas qophii gabaabaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkuma teelegiraamii keenya irratti gaagaa fi anooniyam sikii puulii isiniif gadhiifnetti namoonni hedduminaan sakandii irratti kan heddummaatu waan ta'eef kanarratti moostilii qopheessuu barbaanne har'aas kan qabannee dhufne fundamentals of accounting part 2 irratti isa waan ifinne tuu kana kan eegalee turre haratti dhaabne amma asirraa kan eegalu ta'a. Arraan wanti nuti qabanne inventory cost method under periodic inventory system irra jalatti kan ramadaman kana laalla. Exampleota isaa hiikaasaa waan hedduun barbaachisne shortly akkaataa isiniif galuuf qabannee dhufnee jirra. The first in, first out or FIFO kajamu kana qabannee dhufne. First in, first out jechuun jalqaba seene jalqaba baasu. Meeshaa jalqaba seene jalqaba gurguruu jechuudha. Inni kaan last in, first out. Isa dhumarra bitte jalqaba baasu jechuudha. Or LIFO jennaan gabaabatti. Isa dhumarra bitte meeshaa dhumarra bitte jalqabumaa gurguruu. Ogummaa bitte gurguruu jechuudha. Kaanis weight average method jedhama. Kaanis specific kajamu jira. Isa sanis kan ilaallu ta'a jechuudha takka takkaan. Isa kanarraa yoo kan eegallu ta'u jalqaba last first in first out kanarraa haa eegallume gaafii isaa kan jalqaba dubbisnu. Okay, gaafii isaa kana ilaallu. Gaafiin isaa examples. This company began the year end purchase merchandise as follows. This company wanta waggaa tokkotti purchase good merchandise as follows waan asii gadi kana. Isa January 1 up to December 4 kana kan ilaallu ta'a jechuudha. In January 1 beginning inventory 18 units. Unity 80 beginning inventory godhe. Inventory jalqabaati. Haydni itti eegale jechuudha. Jalqabbii hojii January 1 irraa eegale. Isa kana birrii 60 bite. 60 baay'ee 80 akkuma 4,800 ta'a jechuudha. Inni itti aanu February 16 purchase 400 units 56 birrs. Qarshii 56 unity 400 bite qarshii 22,400 ta'e akkasuma September 2 irrattis purchase godhe unity 460 qarshii 50 bite 800 dhufe. November 26 irrattis purchase godhni bite 320 haga ga'u unity bite qarshii 46 bite 14,720 baasii jechuudha. December 4 guyyaa dhumaa kan bite 240 unity 40 bite jechuudha. Qarshii 9,600. Baasii unity bite 1,200 unity 1,200 bite jechuudha. Akkasuma wanti inni baase qarshiidhaan qarshii 59,520 baase jechuudha. Hage akkanatti example kana ilaalle inni kun gaafiin the ending inventory consists of 300 units. Ending inventory isaa unity 300 kan ilaalamedha jechuudha. Gaafii kana akkamitti haala afuran saniin hojjanna. FIFO-dhaanis LIFO weight average weightiidhaas weight average method akkasuma specific-dhaanis kan ilaallu ta'a jechuudha takka takkam. Isa kana fakkeenyuma tokkochaa kanaan afuranuu kan isin garsiisnu ta'a. Achi akka nama hin dhibnetti simply isiniif garsiifna. Okay, first in first out irraa eegallu. First in first out kana yoo kan ilaallu ta'u inni kun the cost of ending inventory under FIFO methods from periodic wanti jalqaba isinii barbaadu sirratti periodic inventory dhaan perpetual irratti osoo hin ta'in under periodic inventory irratti kan ilaallu ta'a afuraniif. Okay, first in first out jechuun jalqaba bitame jalqaba akka gurguramu erga ta'e
maalirraa eegalla December 4 kanarraa eegalla jechuudha. December 4 jalqaba waan bitameef isa kana nuti gaafiin keenya maal jedha the ending inventory consists of 300 units. Unitiin 300 ending inventory dha jedha. Kanaaf akka FIFOtti 300 akka guutuuf fakkeenyaaf December 4 kana fakkeenya keenya kanarratti purchase godhe unitii 240. Unitiin 240 kun 300 hin guunne jechuudha. 300 hanga guutuu deemnaa jechuudha. Kanaaf 240 baay'isuu 40 9,600 barreeffannaa. 240 waan ta'eef 300 guutuudhaaf meeqaatu nuuf hafe 60tu nuuf hafe jechuudha. Kanaaf November 26 tti ol dabarra. Maaliif December 4 300 hin guunne jechuudha. Kanaaf November 26 tti ol dabarru 60 unit fudhannaa jechuudha. Asirraa 60 unit times 46 godhannaa jechuudha. Birrii 46 unitii 60 purchase godhuu keenya baafanna. Kanaaf hogguu 60 baay'isuu 46 goonu 2,760 nuuf dhufaa jechuudha. Kanaaf unitiin 300 meeqa ta'a waliigala yoo walitti daanu 9,600 ida'u 2,760 12,360 nuuf dhufaa jechuudha. Kun cost of ending inventory jennaan jechuudha. Kun 12,360 cost of ending inventory arganne jechuudha. Cost of merchandise sold yoo akkamitti argannaa? Cost of merchandise sold akkamitti argannu formulaatu jira jechuudha isa kanaafis. Formulaan isaa akkamitti barreeffama seetu merchandise equals to cost of merchandise sold equals to cost of good available for sale minus ending inventory. Akkanatti barreeffannaa jechuudha. Amma asitti cost of available for sale isa asitti arganne kana 996 fi 520 isa kana irraa hir'isuuf cost of ending inventory irraa hir'isna jechuudha. Kanaaf cost of merchandising sold 47,000 160 arganne irraa hir'isnu jechuudha. Cost of goods sold akkanatti argama jechuudha deebisaa isaa. Akka FIFOn kun kan under periodic inventory system ta'edha jechuudha. Haala kanaan kan dalagamu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatiin yoo dhufe jechuudha. Inni itti aanu last in first out LIFO ka jennu kan dhumarra dhufe kan dhumarra bitame jalqabuma gurguramuu jechuudha. Wanta dhumarra dhufe jalqabuma gurguramuu haala kanaan kan ibsamudha. Inni kunis akkamitti akka hojjetamu ilaalla. Inni kun faallaa first in first out or FIFOT jechuudha. Inni December 4 irraa kan eegalu yoo ta'u kun ammoo January 1 irraa kan eegalu ta'a jechuudha. Kunis gaafiin keenya asirratti the ending inventory consists of 300 unity dha jechuudha. Gaafiin keenya tokkuma malee 300 baasaadha jechuudha. Ammas inventory ending inventory keenya kan 300 baasu qabna. Kanaaf nuti maal godhuu qabna? Asirraa 300 guutuudhaaf beginning inventory January 1 80. 80 kun waan nuuf hin geenyeef 300 waan hin guunneef gama February 16 tti dabarra jechuudha. Gama February 16 tti dabarra. February 16 kun 400. Kanaaf nuti asirraa wanni barbaannu 80 waan arganneef 220 as keessa baafannaa jechuudha. Meeqaan baay'ifna 220 qarshii 56 baay'ifna jechuudha. 220 baay'isu 56 jennee baafna. Inni kun yeroo baafamu 12,320 ta'a jechuudha. Inni kaanumu akkuma taa'utti 4,800 ta'a. Beginning inventory keenya 80 qofa waan ta'eef. Gama February tirraayis 220 fudhannee waliin 300 guutannee jechuudha. Kanaaf ending inventory costing keenya 17,120 ta'a jechuudha yeroo walitti idaanu jechuudha isaan lamaan san. Okay, cost of merchandising sold akkuma kan FIFOtti garsiifnetti good of available for sale minus
ending inventory dha ta'a jechuudha. 59,520 hir'isuu 17,120 jechuudha ending inventory keenya. Kanaaf deebisaan keenya 442,400 dhufaa jechuudha deebisaan. Hayyee isa itti aanutti yoo kan dabaru ta'u weighted average method kajoo kana. Weighted average methodin kanas kan ilaallu ta'a. Akkuma fakkeenya FIFO akkasuma LIFO dabarsinetti. Okay, haa dabarrume. Average cost per units. Inni kun formulaan isaa average costing kun cost of good available for sale divided by total unit available for sale ta'a jechuudha. Isa kana haala kanaan kan hirruuf ta'a jechuudha. Weight average unit costing keenya kam ta'a? Cost of good available for sale jechuun isa armaas asitti agarre akkuma kan cost of merchandising sold irratti dalaynetti 59,520 ta'a jechuudha. Good available for selling keenya divided by total unit available for sale. Total unit available for sale jechuun unity keenya kana waliigala isaa jechuudha. Total unit waan jiruuf total unity keenya kanaaf hirra jechuudha. Maal hirra? Good of available for sale total unity keenyaaf hirra jechuudha. Kanaaf ending inventory akkamitti argannaa jechuudha. 49,60 dhufa. 49,60 nuuf dhufa jechuudha. Kanaaf ending inventory achi booda kam goone harkannaa 49,60 baay'isuu ending inventory barbaadamuuti. Ending inventory asitti barbaannu meeqa? 300 unity barbaannaa jechuudha. 300 unity the same as for all examples. Gaafii tokkochaa kanaatu deebisaa gaafiilee inventory afraniitti dalagaa jirraa ta'u. Kanaaf weight average method irratti ending inventory argachuudhaaf jalqaba weight average unity fidatta. Weight average unity keenya 49,60 nuuf dhufee jechuudha. Achi booda gaafii nuti nuuf kenname unity meeqa akka barbaannu. Unity 300 waan ta'eef unity 300 baay'ifna jechuudha. Kanaaf ending inventory keenya 14,880 nuuf dhufaa jechuudha. Eegasii cost of merchandising sold akkuma kana dura dabarsinetti good of available for sale minus ending inventory ta'a jechuudha. Good of available for sale isaan hundaafuu 59,520 hir'isuu ending inventory amma arganne kana 49,60 baay'isuu 300 goone 14,880 irraa hir'isna jechuudha. Deebisaan keenya meeqa ta'a? 44,640 nuuf dhufaa jechuudha deebisaan keenya. Weight averageinis haala kanaan kan gabaabsine ibsinu ta'a jechuudha. Okay, inni dhuma specific identification method jennaani jechuudha. Specific identification method kun akkuma kana dura dabarsineen adda ta'e haala asii arginu kanaan kan ibsamu ta'a. Cost of ending inventory under specific identification method. Isa kanarratti ending inventory keenya 300 jenneemi barbaannu inni kun garuu dirqama 3 deemuu qabda. 100 from each of the last 3 purchases. Baatiiwwan xumuraarraa dhibba kan bitame irraa fudhachuu qabdaa jedha. Kanaaf specific jechuun addatti jechuudha. Specific jechuun waan addatti fuudhamu. Kanaaf nuti baatii tokko irraas cinaa isaa, baatii kaan irraas cinaa isaa, baatii kaan irraas cinaa isaa. Yeroo meeqa deemna? Yeroo 3 deemna jechuudha. Unity keenya kana kan December 4 kana yoo ilaallu ta'e 240 300 barbaadu jira unity 300. Asirraa unity 300 guutumaa guututti akka FIFOtti irraa hin fudhannu. Asirraas 100 fudhanna. December 4 irraas. Akkasuma November 26 irraas 100 qofa fudhanna. Akkasuma September 2 irrattis 160 irraa 100 qofa fudhanna. Erga fudhannee birrii isaan ittiin baay'ifaman kanaan baay'ifnaa jechuudha dhibba keenya. Fakkeenyaaf December 4 keenya 240
240 baay'isuu 40tu 9,600 nuuf ta'e. Garuu akka specific identification method itti asumarraa 100 fudhatta. 100 baay'isuu 40 jettaan. 100 baay'isuu 40 fudhatta. Itti aanee November 26 irraayis 100 baay'isuu 46 goona. Akkasuma September 2 irrattis 100 baay'isuu 50 goona jechuudha. Waliigala 300 keenyaa ni baafannaa jechuudha. Erga baafannee birrii keenya kana hunda walitti idaanee qarshii 13,600 keenya kan nuuf dhufe kana cost of ending inventory nuuf ta'a jechuudha. Cost of ending inventory under specific identification method from under periodic inventory systems are 13,600 nuuf dhufa jechuudha. Cost of ending inventory. Haala kanaan kan dalagamu ta'a jechuudha. Erga kana dalagne cost of merchandising sold nuuf hafa jechuudha. Cost of merchandising sold akkuma formula isaatti cost of good available for sale minus ending inventory goona jechuudha. 59,520 hir'isuu ending inventory under specific 13,600 goona jechuudha. Kanaaf deebisaan cost of merchandising sold 45,920 nuuf dhufa jechuudha. Haala kanaan deebisaa isaan afuraniitu argachuu dandeenya jechuudha. Hayyee barattoota keenya arraaf asirratti yoo dhaabbanne gaariidha. Ammoo namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan seentanii subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa. Barnoota xiyyeeffannoo hunda hordofuudhaan akkasuma telegiraama keenya seenuudhaan PDFiilee garagaraa gaafiilee garagaraatii fi gorsaawwan akkasuma waan barnootaa wal qabatan hunda isiniif gadhiisaa jirra. Kanaaf achi jala seentanii descriptionii keenya jala seentanii telegiraama keenya seenuu dandeessu. Arraaf kan under periodic inventory system isaan afran kana haala kanaan laallaa. Inni itti aanu under perpetual inventory system kajuu laallaa. Arraaf barattoota keenya asirratti yoo dhaabbanne gaariidha. Nageetti jabaadhaa qoodhaa.